Duraan dursa booniyyee wanti jedhamtu kuni intalli kuni sheeka kana bira jirti moo irraa fagoo jirti? An kana waan kana irraa quban qabu wallahi bira jirtii fi biyya alaa jirti illee hin beeku. Sheeka kana barsiisaa tan beeka. Walaakin sheekni kun barsiisaa ta'a. Sheekni kun kan nama barsiisu barsiisa jechi barsiisa jedhu barsiisaa jechuun ulaagaalee hedduu qabata bara. Barsiisaa jechuun ulaagaalee hedduu qabata. Akhlaaqa barbaada, deemsa, fudhannaa miila. Isa xumuraa isinitti himu tokko lakkaa isinitti himu. Fudhannaa miilaa barattoonni isaa duddubbee gizee deemanii ilaalanu fudhannaa miilaatiif milluu ijaa akkas jedhuu fi harkaaf miilaan qelqella adeemuu of eeggachuu barbaada. Barsiisa jechuun otuwaa takka lama isinitti himin sadarkaa kana. Barsiisa jechuun nama namni ilmoo biratti guddifatudha. Kanaafuu barsiisa jechuun waan guddaadha. Erga barsiisaan kun dogoggoree sadarkaa kana ga'e akka inni dadhabe yookaan akka inni kanarratti sammuun isaas dadhabee of ajajuus dadhabee erga bartanii dhiiftanii biraan galtanuu karaan booniyyee karaa jannata nama geessuu erga jedhee booniyyee ma jannate ijoollee shawaa mana jannata dhaquu hin danda'amu maal jedhee dhiifa manaa godhaadha. Nam galle dhiifa manaa godhaa. Waan achi keessatti waan hubanne ijoollee shawaa mana jannata dhaquu hin danda'amu jedhe ta'ee fi waan kana hin hubanne wallahi sooshaal miidiyaa deeman nam kun waan kana adda baafanne. Erga inni islaamummaa keessaan baha sababa keessaan kan islaamummaa keessaa bahuun ni ga'a. Erga inni jedhe dukkaan deebitanu. La nam tokko ni dogoggora isaa agarraan wallaalummaa isaa dadhabbina isaa agarraan biraa deebi'uu gaariidha. Walaakin jaalalli immoo waan fete nama gooti'anii garuu sheekni kun dogoggorri guddaa inni qabu jalqaba jaartii ofii jaallachuun faarfachuun otuma jiru sheekonni keenya warra ta'e fatu waaqota hin dogoggorina isin. Ani sheeka jennaa baari jala yaa'uun dhugaa rabbii yaa'u. Sheeka jennaa nan tokko jala yaa'u nagarree. Abadan tokkoon jala yaa'u. Jaartii ofii jaallachuun warruma bar fiqii warruma guddaa qaran jedhama. Jaartii ofii jaallachuun, jaartii ofii faarfachuun, jaartii ofii mataatti baadhachuun ni jira. Garuu sooshaal miidiyaa irraa miti. Jaartii keetti qullaa aspaaltii irra wajjin ciisuun jira hin jiru. Jaartii kee ni kaakeeti waan feete gochuu dandeessa. Garuu aspaaltii irra wajjin ciiftaa qullaa kee hin danda'amu bara. Kanaafuu jaartii kee mana kee itti qollafatte mana kee keessa faarfatta. Yoo feete giiftii, ruuhii, lubbuu, nabsiyyee, booniyyee waan feete jechuu dandeessa. Ruuhii koo sii kenna hoo bakka feete seeni jaartii mana kee keessatti bara gadi baatee sooshaal miidiyaa irratti karaa gubbaa irratti hin jiru. Fatwaa akkanaa warri keessa qaraatee dhiiftee dogoggora. Waan kana nama jabeessinaa isin. Sheeka jennaan namni isin jala yaa'aa miti waan kanaatti nama jabeessinaa. Wanna akkanaa jaartii ofii sooshaal miidiyaatti faarfachuun jaartii ofii karaa irratti waan fedhan gochuun yallam jiru kun. Fatwaa amazimman sheeka jennaan namni jala yaa'aa fatwaa kanaan kennina. Kanaafuu erga namni dogoggoree jaartii isaa fuudhee asirraan bahee maraatee iyya jedhe biraa deebi'uun gaariidha. Namni immoo bira jirtanoo erga inni of dhowwuu dadhabe dhiisii jettanii harkaan fuutanii bilbiluun. Yaa booniyye, yaa obboleettii kiyya, yaa intala gara islaamummaatti deebite dhiyeenya kana. Yaa booniyye yoo Dubaayii jirtu ta'e Dubaayii tan si beeka dafii ishee kana qabaadha. Yaa obboleettii kiyya yaa intala islaamummaatti rabbi dhiheenya kana si fidi. Yaa intala shawaa sheeka kana bira kottu dafi hadara. Wanni rakkisu jiraannaan rakkoon tokko jiraannaan wajjin dhaabbanna. Sheektichi kun gadhiisaara xiqqoorra gaheera. Ummanni keenya yoo namni maraachuu ka'e itti namaa dabalee nama maraacha yoo namni dhukkubsate akka namni maraatu nama godha. Yaa booniyye itti dhihaadha. Walaakin gizee nam tokko jaallatan yeroo ammaa kana bar nam tokko jaallattee yoo ti faarsitee nam sun si jibbaa. Kanaafuu booniyye yoo dhagaa jiraatte hin jibbinilleedha. Dhaqi jaarsa kana ishee kana bira dhaqii isiniin jedha. Karaan booniyye karaa jannataati jechuun islaamummaa irra jirti waan ta'ennaan dhugaadha. Karaa jannataati karaan booniyye maali? Karaa isin qabatteetu islaamummaadha miti. Haqaan waan rabbi jedhe gunnaa karaa jannataa ta'uu danda'a. Sana sirriidha jenna. Kana ijoollee shawaa malee jennan hin galaamuun immoo sirrii miti. Rabbi mana godhaate. Gizee gizee nama kolfii. Gizee gizee nama kolfii jira. Wassalamu alaikum.